Elias Bonsa. Account صدمة follow قد يعني Elias Bonsa. Live قالوا هذا فاتح ويا سولو إيه سبب سيرة جرتني. جرة جدو تقوبا نيتو الريام مديبين مالتا تنزل سوري وان هيرم توين سيو سيلا نو يرتي هيرو. أنا ما كسير جنين تو لسان بين نوتا بنا تاتي سوري قوي شبلا كان ديفتي جزينا ما برو لد دابتي سورة كاتو سين كوچاني ويا تكلم. كانوا مع بعض أخوات القفمة. هذا فاتح غافي كيسا بومبي سنة الرنا دردري هم وان من دمافو أنا اللي غافة شامن توري اتفو فياتي مونا كافو وانا رجيتين دوما ها مي جزي شبلا كان ديفتي كاريفينسي سامال فكاتو درتي نسامال فكاتو ستايلي نسامال فكاتو هاسوم نسامال فكاتو كان ديفتي نما برو لد دابتي سورة كاتو erga kaateen miira keessa galtee suuraa san kaate I think viidiyoo sanii fi suuraa sanis miira keessa galtee kaateedha malee sooreen hin kaateen jedhu garuu sin qoccaani maaf ka'e waan jette ho'ishi afoon dhufne. dhaabbanni waan faayidaan qabu waan ofii dhaabbanni waan faayidaan qabu bareedinni miidhaginni waan faayidaan qabu. Dhaabbata duwwaa miti bar maal taate keessa situ tolfata irra sii bareennaan keessa situ tolfata. Qodaa keessa haadha tokko irra bichaa bakka irra namni ilaalu bichaa bareechinaan keessa immoo situ tolfata situ qoraasaa jechuudha sirriitti. Manni haadha faatee jala jirtan namni hin beekne hin jirtani balleessaanii irraa fagaattee osoo hin taane itti dhiyaatte jechuudha. itti himaa. Ammallee aarsaa kanfaluu qabdu ati bari jaalalaaf aarsaa kanfalan malee akkuma qabsoodhaaf aarsaa kanfalaaran kana jaalalaafis aarsaa kanfaltu malee jaalalli gabbaatee fuuluma dhiqatteeti ol deebitee jaalatamu hin jiru bar. Maswaannatis si barbaachisa. Baay'umaan aarsaa kanfalee nan dadhabee amma malee. Gizee namni jaalalaa fi aarsaa kilooriksii dhugu ati ammoo gizee jaalalatti qoostu. Naa ajaa'iba. Afaan kilooriksii dhuga boomaan koo kilooriksii haa dhugu. Ati garuu gizee isin akkasitti suuraa kaatee footoo wanna jajjettu sanii maaliif takkuma wayii faana dhaabbatiin ati gurraatti Afrikaa takka illee taate. Ani Roobni isee. Baay'ee osoo biyyatti jirtu san jiraadhe akka sirraa hin hafne abdiin qaba. anu sirraarree nafu garuu asii amma beektee xiiqii keessa galanii waa baay'ee balleessuun gaarii miti si galee ija namaafis gaarii Waa baay'ee balleessuu miti bar. Minus me where is waan jedhamtu jedha afaan Amaaraa. koo warri malkiin bishaan fakkaatu garuu waan nama dhowwu baay'ee jira miidiyaa kanarra si galee. Obsa isaa ilaalime. Sila asoma dhiira tokko taate suuraa wajjin ka'uu miti. Viidiyoo wajjin waraabuu miti. Fuudha ilmoo iyyuu yoo tana ulfaayyuu niitiin isaanii. Kana si ilaalu sooloo ko biratti. Siitaati. Akkam Akkam jirta? Salaam nuuf Naguma nagaa. Allen. Sooriin sagaltaatii jiru. Shamarran hin feetuuf mabbaate. Amma sirra. Akkam jirtan ofii wallaahi yaadamtan maashaallah. Yeroo wal biratti argamtan hedduu bareeddanii hedduu hamtu rabbiin jidduu keessanii haa qabu. Salphaa kanan bareeddan baay'ee hedduu dasna jettan. Galatoomii haadha faatee koo akkamitti? Gin ammoo sooreen hanga ammaa
cakkantee Itoophiyaa keessatti galtee cakkantee hagammaa biyyatti jirtu san dhufuu dhabuu isiitii fi onni akkam akka qabdu gaafii nati ta'a. Naa gaafadhu isa fa'a. Osoo anaati torbaanitti bararaa bara torbaanitti. Manaaman hin jedhin siyaa gaafadhu. Oy lakki waan ofii dhiisi. Siyaa naa gaafattu. Naa gaafattu. Naa gaafattu fuudhan. Dhugamaa bar maaliif baratee bira naqin sooree koo? Si waxxarree yaalalli? Soodan siyaa deebisu. Soodan siyaa deebisu ana miti. Shiggiriin bakka kanatti kan Naa sooluu gaafadhu kaa'amu. Shiggiriin kan kee fakkaata bakka kanatti. Kan sooluu fakkaata. Akka Akka Ameerikaan irraa jiru iyyuu ani wanni ani hin taane hin jiru abjuudhaan. Dubbii qabaadhee miti uummata maal taatanii? Dubbii qabdaatiin hin jedhina. Eegaa ija kee irra dubbisaa raanuu iyyuu amma sinna gara galcha sheexanni dura sirra dhaabbataa ture. No akka miidhabeetti haadha faate. By the way, solo erga nyaata dhiiftee bubbultee tanaaf fakkaate dubbii nyaachuu eegalte. No dubbii nyaachuu miti haadha faate. Miidiyaa kana immoo beekta miti heddee ati jirtu heddee nuti jirru ibsiin waraabdi beektaa namni nagaa hin qabdu. Akkatti konfiidensiin teessee haasoftuun qabdu mana kana. Si gala heddee gaarii isaa dhiisaniitu heddee waraabbatan beeku. Rabbiin si fide itti muddi gaafii naan jedhan kun asitti warri gubataa turan jala sanitti. Guyyaa naafi kun. Gaafii itti muddi baga rabbi si fide. By the way dhugaa jedhee wanni inni jedhe naa ta'a maaliif jennaan osoo tolteeti odoo as keessaa ol dubbatee arraba irratti achi hin bahin dubbiin fuuti Oromoo maal akka ta'e garuu anaaf gaafii guddaadha. Naa ajaa'iba bar amma akkana garagalee isaaf akkana garagalutti waa fuudhan osoo asirraa gadi hin bu'in keessumaan kama shirna godhame argaa wanti aan dubbadhe jechuudha. Fiqirii keenya akka gallasannuu namni rakkanne bizootii keenya kan jiru assaaba keenya kan jiru assaaba keenya kan jiru namni hundi ka isin laalu hundi akka ka isin hin jaalatu hin taane ni beektanii garuu Wayyaa sirriitti. irra caalaan isaanii dakkamaa goonni keessan isa maaliidhaan kuffisna isi maaliidhaan kuffisna maal irraa argina hammeenya akkamirraa argina waan badduu akkamirraa argina jedhanii kan hordofan turre baay'ata. Gaafa addaan baatellee si arrabsuudhaaf osoo waan takka hin hubatin karakkatu isaa. Harama hundattuu hin dandeessu bar. Wali arrabaan isii bira dhaqanii akkas godhaa jira isa bira dhufanii akkas godhaa jirtu. Gaafa addaan baatanii jettanii mataa akka gombisaniitu mansumarra dhaabbatan. Kanaaf namni akkamidha haadha faate namni miidiyaa kanarraa beektaa irriitti hin beektaa waan ta'eef na caalaa iyyuu dhaabbiin qabani beektee dhaabbii tokkoon qabu uummanni as jala yaa'u kun sii galee amma suuraa ishee fiduu suuraa mucaa isheen faana kaatee fiduu suuraa koo jala go'aniifaa inni kaan na arrabsaa inni kaan isaanii na arrabsaa. Sii galee ijoollee fooloo na godhee na jala jiranidha. Amma gaafan tuqee
Iddoo arrabsoo isaanii ilaalee gaafan fooloo isaanii ilaalu warruma fooloo na godhee komentii gaarii lallaachaa ture si arrabsa beekte. Na By the way, hammaataan bakka birootiin dhufu bar'aan waan isiniin jedhu keessaa irra caala waan isinii dhaamu keessaa hoo jiraate yoo waliin mari'attanii waan tokko gootan rakkoo hin qabu. Gin ammoo waan laayifii keessan booressu piraankiidha fayyadanii maal fayyadanii waan namni boru ittiin isin qeequ maal isiniin jedhu waan akkas isiniin hojjetina dhugaa isiniin jedhu. Anamma yoo wallaahi kana amantan taate jireenya kiyya keessaa wantoota miidiyaa kanarra godhe keessaa waan takka wayii bichatti hin gadda maaf godhe waan san godhuu hin qabu bakka akka seenaatitti takka laayifii kiyya irratti wanni akka waan sanii na gaabbisiisu hin jirtu jechuudha. Maaliif sin jedhe yoo waliin mari'attanii waan tokko waan kana gonattanii atiif inni waltaatanii hojjettani laayifii keessan abbaa keessanii fi ayyoo keessaniyyuu hin galchu. Ammallee warra koomentii kanarra hin kaayatina. Warri koomentiidha aanan hoomachaati kan ganama ilmameetiin baabaa sheekriyaat maalii ergatan. Kan ganama ilmamee galgala daqiiqaa muraasa booda hoomachisuun irraa batu. Warra koomentii kana inuma irra hin kaayatina. Jireenya keessan bichaa akkamittiin jiraadha. Obboleettiin akkamiin arrabsitiin jedhin. Because ati gaafa nama tokko caaltee Baba lah tu. Ijo. Dem saja soalnya kam. Saya jirtu nagaa keessani. Jirtu nagaa kam fayu mami. Jirtu nagaa akkam. Alhamdulillah. Cerita soreti. Betul nama. Nura wali mana mani bat. Soalnya si madu. Sudah tahu tentang ini. Akam nurtan. Juga ulang kena tarap di bawah. Shiftum mana kami wanu fi? Narragale barke ya gas masallo la khalas narragale. Gawali da gawdin rakkom qaf. Walla la ma taw. Nama maranu mufin fitiyanu fi yuna mawalin jiradu da bara mabar. كانت مفدة ما جت سؤال كم Jira fayyaa akkam jirtu? جرتا في مامي Jira nagaa. ايه صرت سورتي Biyyaan galin. كان جري ميدا قال لي قولي ميجر قدامكم كبياتي متي Biyyuma Juga dhufa. dia galte. Biyyuma baaba. فيديو يرجع قالوا امانون دندن لا يبرد ان شاء الله هاتو كم جرت النجا Naga wallahi baba alhamdulillah. ارجع ويا سنجلا توري نمني يو nama ra dubbataaru daangaal fi dubbachuun illee mishaamiti yeroo tokko jechoota tuffatanii bira lufuun irra bareeda miidiyaa kanarra yeroo dheeraa gaafa namni waa deebisuuf fiiguun deebisuun naanuun waan jedhanii namaanuu waa jedhanii yoo jaranaa la walii galatti deebii kenne malee waan san qofa irratti kennu rakkoo maali jennaan namni sun wanni barbaadu waan akkanaati jecha arabaa tokkotu jira fakaalif tu'raf mormi ni beekamtaa waan jedhamu tokko jira mormi ni beekamtaa namni dalagaan beekamuu dadhabee beekumsaan beekamuu dadhabee amala gaariidhaan beekamuu dadhabee faallaa kanaatiin beekamuu warri yaadu hedduutu jira wanna kana keessa waan an irraa hubadhe kana keessatti arge ammas yegiddi beekamuufis nama silaa namni dhaga'uuf tokkotti bu'uu qaba nama silaa humna qabu tokko humnuma saniif keessaa si filatan malee waan biraanatti hin fakkaanne jabaadha takka marattuu rabbi si alaaffisu ijoollee illee tayaanne nuuf iddee baga dhuftanii galatooma ulfaadha agon ma si dubbisuuf isitti ergataa tureanin maa waa falfallamuree alhamdulillah hadhatii biraan bayinaa gammadaa jechumaatti si dhoorgiree mucayyoo
Baaba akkaawuntiin koo na ilaa badee beeka. namummaan hin jira oromummaan hin jira la akkaawunti shari'aatiitiif silkii shari'aati addunyaa irraa dhabe jechuun kijiba eeddullee argatan namni naa hajal an hateellee nama jalaa galee hin danda'u amma fakkeenya sool islaamaa miti ilma kiyyaa miti ilma kiyya namummaa jira oromummaa jira foonummaa jira biyyummaa jira waniima islaama ta'u waniima hin gammada maali jennaan waan jaalattuun nama jaalatta waan ta'eef ta'us baatu ammoo ka isaa san kabajjeefiti akkasumatti oromummaan aanfoon kiyya inni. An akkaawuntiin koo haaradha baabaa isa sana intini isaa paaswordii isaa dagadheeni bilbilli maazarii immoo anta balaasha'een bakka bilbiluma keessa waa dhudhuman fiduyyuu hin qabu suma ta'e. Ana bifa kiyya dagatte marii maqaa kiyya dagatte. Miilaan kun obbaa kana jira. Akkamitti sin dagadha. Ayyee bareeda. Neen amma isin taphadhaa sagantaa wayii qabaan inni sheeka tokko affeerera sheeka Haji Muhammad Kadir Beetta asaasa goddanyaa eessuma keetii waan ofii.